Inda ama taga isti ko indo har maafan suuraawwan bilbila koo keessa jiran keessa baheetti ishee walitti qabee muuziqaa wal irratti hiriyoota kootiif hin ergu. Aniyyuu koo yaadannoodhaaf yoon ol kaawwadhe baay'ee namatti tola beektaa. Kas gochuun qabarramma iski application. Inni immoo edda applicationii mataasaa danda'ee barbaada maal wayya. Ana oteeoo applicationii magaashaa bilbila koo keessaan qabu hunduu maaluma naa wayya naafam bilbila immoo konkolaataa gahu kan andoo harkatti baadhee gaafan bakka waama ittiin suuraallee wal irratti hidhuu dhabu kana amma anaa fi namni bilbila qoraalee kana fayyadamu garaagarummaan keenya maayin isheen kunis hin bilbilti inni kunis ana yoo ta'e silas heloo dhe gaafa naa bilbila gurratti qabadhe deebisee lafa kaa'u suuraa Facebook irra galee ilaalu audio WhatsApp fi imo irraa na ergamu bichaa dhaggeeffadhee taa'u malee silas itti fayyadama isaa hin beeku amma anaaf namni kana ishee akkasii kana fayyadamu garaagarummaan keenya maayin kun indoo miidhaa qaba daataa waan garaagaraa guutuu dhabni kana wannan kanumatti fayyadamu naa wayya xunnoonatti jettanii bilbila keessan akkuma qo'ammaa kana darbattanii kan gattan viidiyoo kan hanga xumuraatti yoo daawwattan ishee kana darbattanii gattu malee jechuudha. Isa kana darbattanii gattan. Indoo keessa baatanii jechuudha itti fayyadama isaa akka gaariitti waan isinitti agarsiisu bilbila koo duruus ishee kana fakkaattu darbadhee gatii jettanii mararsiifattu jechuudha. Kanaaf wanti isin irraa eegamu viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwachuu. Nagaa isin gaafachuu irraanfannee harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel koo bakka jirtatti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu soorayyiiwwan koo jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii sa'aatii kana geessanii har video gabaabduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis immoo maan hedduu keessan YouTube irratti aayidiyaa babbareedaan utuu keessa koo jiru garuu application ittiin video hojjedhee YouTube irratti gadhiisuun qabu. Sana duwwaa seete suuraa maatii koo suuraan koo utuma na bira jiru waan ittiin hojjedhee hiriyoota kootiif ergu yaadannoodhaaf ol kaawwadha beetanan aareetaa jira. Bilbila kiyya keessa application video show jedhu tokko duwwaa jira. Isa immoo itti fayyadamni isaana dabbare. Miila jalatti watermark yookaan immoo maqaa applicationichaa video show jedhu barreessee fide ani immoo kanuma ijaan arguun na jibbisiise. Maal jedheen immoo YouTube irratti video showdhaan video hojjetame gadhiisa dheefaanan aaree aayidiyaa miidhagaan utuu keessa kiyya jiru yeroo baay'ee ta'aa jira. Maallaa hojjettanii gaaffii kan na gaafattan jirtu kan nama biraa gaafattanis jirtu kan gaaffii duwwaa baattanii ta'aa jirtanis jirtu. Har'a ani waan ani isinitti agarsiisu waan ajaa'ibaati. Application video show ta'e kan kaffaltii isin hin gaafanne kan miila isaa jalatti mallattoo video show sana illee hin keenye kan barreeffamu miila jala akka barbaadetti gara mirgaatti gara bitaatti deemu isinii barreessu application isa tola hojjetu san eessaa argattu jedhu isinitti agarsiisa. Video koo hanga xumuraatti daawwadhaa. YouTube channel koo subscribe gochuun dagatina. Irra deebi'uudhaan subscribe gochuun dagatina jechuudha. Kana booda namni hundumtuu bilbila isaa hammatee bulan da'u akkuma koo chaarjiyyuu qusachuu dadhabdu. Anamni yeroo baay'ee bilbilatti fayyadamu isaa baay'ee waan dhimneef tuttuqaan oola chaarjiin naan barakatu akkas taatu amma kana booda. Akkamittiin chaarjii qusanna jettanii immoo booda deebitanii akka dhuftanii nan gaafan. Kallattiidhumaan amma gara applicationii tola ta'e sana akkamittiin argachuu dandeenya isa jedhu isin agarsiisutti dabarraa. Kallattiidhumaan amma applicationii tola ta'e sana kaffaltii kan naman gaafanne akka barbaannetti kan ittiin barreessuu dandeenyu mallattoo video show jedhu yookaan immoo watermark sanallee miila jala kan hin keenye applicationii dansaadhaaf nama gammachiisu akkasii kana akkamittiin argachuu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma isa dura garuu wanti isin gochuu qabdan bilbila keessan keessaa video show applicationin jedhu yoo jiraate balleessaa. Utuu inni jiru isa kana yoo gadi buufattan dhaqee wal isin duraa maka waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee kanaan dura Play Store irra galtaniitti kan isin applicationii gadi buustan jechuudha. Miti yeroo hedduu har'a garuu Play Store irra miti kan isin galtan. Bilbila keessan keessaa Google Chrome applicationii jettu irra dhaxxanii seentu jechuudha. Hundumti keessan Google Chrome namni hin qabne jiru. Kanaaf wal faana dhannee Chrome irra seennaa. Yeroo Chrome irra seennu akka kanattiin nu dhufuu danda'a. Kanarraan bifa addaatis dhufuu danda'a jechuudha. Erga Chrome irra seennee booda karaa harka mirgaa mata duree ishee jirtu tuqaa sadii kana tuqnaa jechuudha. Tuqaa takka. Erga tuqnee booda ammas applicationii kan erga tuqnee booda barreeffama new tab jedhu argaa jirtu. New tab kan jedhu kana wal faana tuqna hundi keenya. Ergasii booda ammas dhufee akkuma kanatti nu sulataa jechuudha. Amma gaa kan nuti applicationii sana barbaadutti kan bakka duwwaa yookaan search or type website kan jedhu argitanii jirtu mi'am iddoo bakka duwwaa kana irratti asirratti maal jennee barreessina video show pro app
jennee barreessinaa jechuudha. VideoShow Pro app jennee barreessina. Gaafa barreessinu niyyuu kunoo nu dhufeera waan ta'eef in tuqna okay jennee jechuudha. Erga tuqnee booda kunoo akka kanatti nu tarreesse VideoShow Pro app jedheetu V jedhee 9.43 RC kan jedhu nuuf fide. Isarratti okay jennee isa jalqabaa kanarratti jechuudha. Gaafa tuqnu kunoo amma mallattoo VideoShow sanaa nuuf fideeraa jechuudha. Gaafa inni nuuf fidu download kan jettu ishee gajjallaadha 24 tuqaa maa kan jettu kun yookaan immoo meegaabaayit jechuudha kuni ishee tuqna mallattoo downloadii kanaa jechuudha. Yeroo isa tuqnu akka kanattiin tarreesse nuuf fide jechuudha. Waa hedduu magariisa inni tarreesse fide kun applicationootadha jechuudha guddina isaanii jechuudha. Kanaaf isa tokkoffaarra jiru kana tuqna inni lammaffaarra jiru inni sadaffaarra jiru applicationii dhumadha garuu isa tokkoffaarra jiru kana tuqna inni tokkoffaarra jiru meegaabaayiti 25 tuqa afuriin gadi buusinaan jedhe waan ta'eef mallattoo xiyya fakkaatu daawuloodii kanan tuqammas jechuudha. Isinis isuma tuqxu jechuudha applicationicha gadi buusaa jirra waan ta'eef ergasii booda ammas maal jedhe kunoo dhufeetu daawulood 25 tuqa afur ammas irra deebi'uudhaan tuqinaan jedhe isuman tuqammas jechuudha. Amma gaan maallaan jedhee kunoo erga tuqee booda maallaan jedha do you want to download VideoShow Pro naan jechaa jira. Appilikeeshinii kana gadi buusuu barbaada daawulood gochuu barbaada naan jedhe waan ta'eef yoo inni barbaada ta'e daawulood isa jedhu tuqa yoo inni barbaada ta'e kaansel isa jedhu tuqa. Ani immoo gadi buusuu barbaadaan jira waan ta'eef daawulood isa jedhu kanan tuqa jechuudha. Isinis daawulood kan jedhu tuqa. Achi booda akka kanatti intireetu maal jedhaa jira detail kan jedhu kana tuqeetu dhandhee ammas gadi buusaa jiraat hin jiru isaa ilaallaa jechuudha detail. Argitanii amma kunoo akka kanatti nuuf fide jechuudha. Gadi buusaa jiraachuusaa nutti argisiisaa jira jechuudha. Neetworkii yoo qabaattan ariifatee gadi isinii buusa. Neetworkiin keessan ispiidiin qabu yoo ta'e immoo turuu danda'a waan ta'eef asuma irratti eegaa isin caljedhaati kottaati. Amma gaan gadi nuuf buusaa jira jechuudha. Xumuruuf jechaa jira. Erga xumuree booda akkuma argitan kana kunoo mallattoo kana ka'a. Akkas goona gaan mallattootti sana tuqna. Sababiin isaa gadi bu'ee malee bilbila keenya keessatti install hin taane waan ta'eef jechuudha. Install do you want to install this application nuun jedhe bilbila kee keessatti install gootee gadi buufachuudhaan barbaaddaa eeyyee jennee install kan jedhu tuqna. Turuu danda'a dafee install isinii jechuu danda'a garuu obsaan eegaa. Ergasii booda yoo barbaanne dan kan jedhu tuqna yoo barbaade open kan jedhu tuqna. Amma open kan jedhu tuqneetudha gara sana deemname gara VideoShow jechuudha. Open kan jedhu isin garuu dan jettanii keessaa bahuu dandeessu sababiin isaa yeroo biraa suuraa hojjechuu dandeessu. Ani amma hojjedhee isinitti agarsiisuu barbaade waan ta'eef open kan jedhu tuqne. Achi booda erga tuqnee booda allow goona yookaan immoo heeyyama laannaafi jechuudha. Allow tuqna allow tuqna. Ergasii booda kun akka kanatti dhufe fakkeenyaaf edit iddoo jedhudha kan nuti tuqnu yeroo hundumaa waan ta'eef edit kan jedhu tuqne kunoo. Edit kan jedhu tuqee tanan akka kanattiin suuraawwannaa tarreesse. Fakkeenyaaf anamma mee kanan hojjedhee isinitti agarsiisa. Suuraan barbaade tokko tuqaa jechuudha. Tuqeera akka kanattiin naa dhufe gaan. Fakkeenyaaf suuraa kanarratti barreeffama akkamittiinan kan miilla isaa jala daddarbu barreessuu danda'a isa jedhuun ilaala. Inni guddaan immoo maalidha yaadni keenya VideoShow isa jedhu akkamittiin appilikeeshinii kanarraa balleessina kan jedhudha. Argitanii amma kuni VideoShow hin qabu kunoo miilla isaa kana jala VideoShow hin jiru waa tokko hin jiru baqa duwwaa ta'aa jirti jechuudha. Kanaaf VideoShow badeera. Maaliif karaa Google Chrome appilikeeshinii isaa Pro ta'ee yookaan immoo isaa watermarkii ofirraa hin qabne gadi buufanne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma gaan watermarkiin isirra hin jiru akkamittiin barreeffama irratti barreessina isa jedhuun isinitti agarsiisa. Edit kan jedhu tuqa edit kan jedhu erga tuqxanii booda scroll text kan jedhu kan argitanii ishee kana tuqxu miilla isaa jala isa daddarbu barreessuudhaaf. Achi booda plus kan jedhu dhufe gajjallaadha. Mee plus kan jedhu tuqna fakkeenyaaf ayyuu tuubi subscribe gochuudhaan ayyuusuuf subscribe godhaan isiniin jedheemi akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Ila miilla jalatti dhufee naa barreesseera jechuudha. Ilaala akkam barbaade gochuu nan danda'a. Yoon barbaade addana tuqe kalarii garaa garaatti geddaruu nan danda'a. Fakkeenyaaf barreeffamas akkasii wayya moo isa akkasii wayya jedhee sirreeffachuu nan danda'a jechuudha. Argitanii? Ilaala. Amma maaltu narraa eegama? Raayitii kana tuqee tanan ekspoortii godhaa jechuudha. Save to gallery godhaa. Save to gallery.
akkuma argaa jirtan gaalarii keessatti save naaf ta'eera mee dhaqee tanan banaa ilaala. YouTube subscribe godhaa kan jedhu dhufe jechuudha. Kanaaf kaffaltii tokko malee waan isin ajaa'ibu kaffaltii tokko malee watermark video show jedhu sirraa barreessine barreeffama miila jala darbus barreessine jechuudha. Kanaaf karaa salphaadhaan applicationii kana karaa Google Chrome galtanii video show kan jedhu gadi buufattanii YouTube irratti akkasuma suuraa maatii keessanii hiriyoota keessanii walirratti hidhuudhaan akka barbaadetti yaadannoodhaaf urkaachuu dandeessu YouTube ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha applicationii kanaan. Kanaaf gabaabaadhumatti tutoriaalii yookaan gaaffii isin na gaafattan irratti ibsan isiniif laachaa ture guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Hojiiwwan garaa garaatiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti turaan isin jedha. YouTube chaanaalii YouTube dirree dhugaaf jaalala subscribe gochuun dagatina. Waan isin barbaachise na gaafadhaa jechuudha. Nagaatti turaa waan nuyi dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.